Godina Bahaa Harargee aanaa Malkaa Bal'ootti ergamtoonni bilisiginnaa doqdoqqee bitanna jechuun maallaqa saamaa jiraachuun dhaga'ame. Dabalatasaaf Jaalawwii Mahmud. Sababa tokko malee duula duguggaa sanyii uummata Oromoo irratti geggeessaa kan jiru waraanni bilisiginnaa dinagdee Oromoo qucarsuufis sababoota garaagaraa itti tarreessuun qabeenya uummataa saamaa fi barbadeessaa jira. Aanaa Malkaa Bal'oo ganda tokkummaa Jaalalaa jedhamu irraa ergamtoonni bilisiginnaa yeroo dhiyoos caasaa gandaa ijaaruuf gandoota baadiyyaatti bobbaafaman miillaan deemanii hojjechuu diduun doqdoqqee ittiin deddeebinee hojjennu nuuf bitaa jechuun hawaasa irraa qarshii 900 tokkoon uummata kaffalchiisaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Akka maddeen eeranitti ergamtoonni bilisiginnaa maqaa kaffaltii gosa adda addaa itti dhahuun qarshii hedduu saamaa kan turan yoo ta'u ammallee ittuma fuun namoota daagaa yookiin sulloqotuu didanii irraa qarshii gurguddaa gaafachaa jiraachuu ibsu. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Gidaamitti loltoonni Abiy Ahmed hawaasa nagaa jumlaan ukkaamsuun gara leenjii waraanaatti guuraa jiraachuun himame. Jaalbulee Boruu dabalata qaba. Aanaa Gidaamii bakkeewwan akka Qeellammi, Giraayii Soonkaa, Giraayii Biishaa, Daayitoo, Waraaboo fi Manamoo jedhaman keessaa loltoonni Abiy Ahmed guraandhala 7 bara 2025 halkan keessa toora sa'aa 11tti gandoota armaan olitti eeramanitti bobba'uun namoota hojii dhuunfaa isaanii qofa irratti bobba'uun jiraatan mana dhaqanii itti marsuun leenjii waraanaaf ukkaamsanii kan jiran yoo ta'u isaan keessaa namoota 200 ol ta'anii mooraa waraana bilisiginnaa Qeellammi keessatti walitti qabuun 180 oli ammoo mooraa ganda Giraayii Soonkaatti galchanii dararaa turuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Haaluma kanaan ganda Hafteer Saamboo jedhamu irraa namoonni qabamanii baay'inni isaanii 30 oli yoo ta'an isaan keessaa kan maqaan nu ga'e Duulaa Mulgeetaa Qaacuraa Saddeetaa, Abboomaa Dhaabaa Balay Kabbadaa, Usmaa'il Abdullahi Raamataa Maammoo, Bashiir Qemeecuu fi kanneen biroo hedduu ta'anis ifoomee jira. Kana malees ganda Giraayii Soonkaa irras namoota ukkaanfaman keessaa kan maqaa arganne Malkaamuu Kaasahuun, Dargaggoo Jabiir Tasfaa, Kamaal Mul'ataa, Adabaa Hirkisaa fi kanneen biroo maqaan isaanii hin eeramne hedduu ta'uu maddeen itti dabaluun arraata biyyoolessa Oromiyaatti eeranii jiru. Godina Arsii Bahaa aanaa Gololchaatti hidhaan ergamtoota bilisiginnaan jiraattota irratti raawwatamu ammaate. Bal'inasaaf Jaalbooree Addunyaa. Jiraattota godina Arsii Bahaa aanaa Gololchaa ganda Jingaa dhiibuu kan ta'an firoottan isaanii keessaa namni duunaan gara godina Buunoo Beddellee aanaa Cawwaaqaa imalanii turuun hoggaa isaan gara aanaa isaaniitti deebi'an loltoonni bilisiginnaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo biraa dhuftu jedhuun guraandhala 2025 ukkaamsanii waajjira poolisii aanaa Gololchaatti hidhanii kan malee dararaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaaf himanii jiru. Maqaan namoota kunneenis Haashituu Muhammad, Ahmad Abdullah, Moominaa Muusaa, Hussein Ibraahimii fi kanneen biroo hedduu ta'uun ibsamee jira. Akka maddeen himanitti jaleewwan bilisiginnaa aanicha guutummaa keessatti waan hawaasni keessaa hin qabne maqaa adda addaa itti maxxansuun yakkanii iraarsaa jiraachuu gabaasaniiru. Humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa Faannoon godina Walloo aanaa Jillee Dhummuuggaa keessatti nama tokko ajjeesuun tokko madeessan. Bal'inasaaf Jaalaqaafan Fayyeeraa. Safuu duudhaa fi eenyummaa Oromoota Walloo dhabamsiisuuf rafanii kan hin bulle hidhattoonni finxaaleeyyii Amaaraa Faannoon yeroo ammaas duula duguggaa sanyii hawaasicha irratti bifa qindaa'aa ta'een banuun namoota nagaa ajjeesaa, madeessaa fi qeerraa buqqisaa jiru. Guraandhala 9/2025 aanaa Jillee Dhummuuggaa iddoo Allalaa gama Shukaayee jedhamutti hidhattoonni finxaaleeyyii Amaaraa lola barii barraa qarraa eegaluun hanga galgala sa'a 12tti hawaasa nagaa irratti bananiin jiraataan ganda Luugoo maqaan isaa Adam Daammii jedhamu yoo ajjeefamu namni maqaan isaa Umar Muhammad Adam Sheekoo jedhamu ammoo tishkaadhaan miilarraa rukutamuun madoo ulfaataan hospitaala seenuu maddeen ifoomsaniiru. Hidhattoonni finxaaleeyyii Amaaraa kunniin aanichatti erga guraandhala 2025 humna guddaan wal gurmeessanii deemuun meeshaalee gurguddaa qe'ee hawaasaa irratti darbachuu eegalanii kaasee miidhaan lubbuu namootaa fi qabeenyaa irratti geessisan jabaachuu dabalataan ibsameera. Oduu biyya alaarraa argannetti yeroo ceenu Liibiyaatti awwaalli jumlaa lama kan godaantota 50 ta'u argame. Dabalatasaaf Jaalacaaluu Roobaa. Aangawoonni Liibiyaa reeffa gara 50tti siqan awwaalota jumlaa lama gammoojjii kibbaa biyyattii keessa jiran keessaa argame. Kunis balaa yeroo dhiyoo namoota karaa biyya kaaba Afrikaatiin Awurooppaa gahuuf barbaadan hirmaachisee keessatti mul'isan. Daayireektorootiin nageenyaa ibsa dilbata kaleessaa baaseen akka jedhetti awwaalli jumlaa tokko jimaata darbe qonna magaalaa kibba bahaa Kufraa keessatti argate reeffa 19 of keessaa qaba. Kufraatti itti gaafatamaan mana maree nageenyaa Muhammad Alfaadaayil akka jedhanitti awwaalli jumlaa lammataa yoo xiqqaate reeffa 30 qabus magaalattii keessatti argameera. Kunis kan argame erga aangawoonni wiirtuu tursiisa godaantotaa sakatta'anii booda. Dhaabbanni tola ooltummaa godaantotaa fi baqattoota bahaa fi kibba Liibiyaa gargaaru Al-Abeen namoonni awwaala jumlaa keessatti argaman tokko tokko osoo hin awwaalamin rasaasaan rukutamee ajjeefamuu dubbataniiru. Awwaalli jumlaa reeffa kooluu galtoota of keessaa qabu kanaan dura Liibiyaa keessatti kan argame yoo ta'u kunis godaantota Afrikaa fi baha giddu galeessaa irraa dhufanii bakka qaxxaamuraa guddaa ta'ee gara Awurooppaatti geessuu fi alaa ture. Bara darbe aangawoonni reeffa godaantota 65 naannoo Shuriif kibba magaalaa guddoo Tiroopooliitti argamu irraa qoratanii turan. Daldaltoonni nama waggoota kurnan oliif tasgabbii dhabuu irraa fayyadamoo ta'uun godaantotaaf baqattoota biyyoota ja'a kanneen daangaa biyyattii waliin qaban Chaadiin, Niijer, Sudaan, Gibxii, Aljeeriyaa fi Tuuniziyaa irraa daddabarsu. Biyyattiin bara 2011 hoogganaa Liibiyaa Muammar Gaadaafii kufuuf ajjeefamuu hordofuun jeequmsa keessa galte. Sabni boba'aan badhaate kun waggoota kurnan darban keessa harka caalu mootummoota morkattoota bahaa fi dhiyaa Liibiyaa bulaa jirti jechuun Aljeeziraan gabaaseera.